السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا جالتمتوتا أردفتوتا جميلة جمع بجنا كان رفتن فيديوهاتي وري أدي سيجارة أنا كان رفتن سبسكرايب قلتون دقتنا وري مورجسي سبسكرايب قلتان شير لايك قلتون هنا رحمة الناس دي ترى أورموكو أكم من أجازرتني أنا قاقوتي الحمد لله رب العالمين قالني ربي فاتو إذولين وري أرجسي سبسكرايب قلتان أمم فيديو قد يسون أردف دني سبسكرايب بكتير يوتيوب subscribing keessan deebi'ee waan ba'uuf jecha aluma tokko qofa gootu jechuudha. Isin jalqabuma akkuma gootanii turaan isin jala ijoolleen tokko siif koona inni jettanii warri keessaa babaa hin ba'a jechuudha. Subscribing lama yoo irra deebi'ame laayikuma qofa tuqxanii share gootu jechuudha. Koomentii keessan jaleetti naa barreessitanii gorsa waan jiru wantoota an dogoggoree waan gorsanaaf ta'u naaf barreessitu jaalala keessanis ibsachuu dandeessu akkasumas mormii yaada korratti qabdas barreessuu ni dandeessanii. Haramo obboleeyyin kiyyaa wannan isiniif qabadee dhufe gorsadha. Gorsa kana immoo akka nama tokkotti waan namni waa tokko kamuu namni xiqqaanis guddaanis waa yaada. Akka nama tokkotti jireenya namni keenya ammatti jiru keessaa waanan yaadee hubadhe jechuudha. Wannan isin gorsuu barbaadu share gochuun irraanfatina. Rabbiin dhibee nutti fide kanallee nurraa haa fuudhu. Uummanni keenya Itoophiyaa miskiinonni baay'ee rakkataa jechuudha. Warri katamaallee wal gargaaranii kan isaan saamunaas maalis waliif kennuu jiranu. Garuu uummata baadiyyaa keessaa baay'ee rakkataaranii dhukkubni kunis yaaddoo jalatti ta'ee jira jechuudha. Yoo gabaadhaadhaan nagadatanii galanii kan namni jiraatu. Egaa Rabbiin akkuma nutti fide nurraa fuudhu jecha Rabbiin Raamadaana dhufe kanallee nama gammachuudhaan soomee kun haa godhu. Har'a obboleeyyin kiyyaa waan tokkotu na aarse jechuudha. Akka nama tokkotti, akka islaama tokkotti, akka intala Oromoo tokkotti jechuudha. Wanna naasa'u kun malee akka ganda maarree osoo hin ta'in akka intala Oromoo tokkotti waa isiniin jechuu barbaada. Ammas warra hangafa isiniif ta'utu immoo akka hangafummaa kootiitti jechuudha. Innaa maalidha jettanii warri jechuudha. Jimma kuulloodha, jimma maarreedha jedhaa oolu nama danuu jira. Kanarratti wannan jechuu barbaadu ijoolleen jimmaa please Rabbiin isinitti ta'u. Nama isin arrabse kamuu jala deemtanii koomentii isin kenninaa fi laayivii isaanis seentanii ilaalinaa. Warruma sana wajjiniin dantaa godhatanii hariiroo isaanii wajjin wal arrabsuu daaduu waliin fudhatinaa. Leennu maaliif jennaani abbaan Jifaar nama akka keenya yookaan nama akka keessanii miti. Ulamaa Haafizul Quraanii nama kitaaba Rabbiis Quraana Rabbiis sirriitti barate ulamaa Rabbiin isa duniyaa kanarratti isa milkeessinaan mootummaa fudhate malee nama akka kan dhiigaan lole yookaan nama cafaqee dhiigaanii jagnummaa yookiin mootummaa fudhate miti jechuudha. Mee muuzeemii kamtu addunyaa kanarraa muuzeemii kamtu akka Oromiyaatti jechuudha. Oromiyaa keessaa kan maqaa Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam maqaa isaa baafirraa qabu jira yoo jimmaan ta'e malee. Kanaafuu namni nuti qeesseef wanti seenaa keenya xureessu hin jiru. Seenaa xuraa'aas hin qabnu. Seenaa mootiin jimma keessaa hojjetes mootiin kamuun Itoophiyaa keessatti hojjete hin jiru. Yoo mootummaa yeroo ammaa kanas ta'e yeroo abbaa Jifaar ta'es mee mootii kamtu dhaqee Suudii Arabiyaa keessatti masgiida ijaaree beekaa yoo abbaa Jifaar ta'e malee. Kanaafuu nuti seenaa xuraa'aa hin qabnu. Warra seenaa isin xureessuudhaaf isin arrabsu wajjiniin jala dedeemtanii koomentii isin kenninaa fi wajjinis daboo fudhattanii walii wajjiniin haasa'inaani. Ammas immoo namni jechuudha. Gaafa waan tokko jedhee si arrabsinaan ati jala deemtee koomentii kennitee fi arrabsaa maal jettu nama sanaaf nadaajii taateeti jechuudha kana toofaatu. Yoo immoo garagaltee ilaaluu dhiiftee gaafa qobaayyee dadhabee numa dhiisa. Kun akkasii inni lammaffaan immoo dhalaan jimmaa isin jala iyyuu taa'uu diddee dhiira keenya jala fiigaartii jedha jechuudha gurbaan tokko deengada feesbuuk irratti torban guutusumarraa haasaa jechuudha kuulloo jechaa ta'udha. Awwalshii kuulloo jechuudhumti kuni maali? Ni beektanii kuulloo jechuun waan isaa kuulloo jechuun uummata Walaayittaa Dawuroorraa dhufee jimma keessatti yeroo durii yeroo dargii gisee mootiin nafxeenyaanii Oromoo bakka hundaa dhiiga isaa cuunfu jimmaan mootii waan qabduuf akkachi waan hin seennedha. Jimma keessa dhufee hojii isaa hojjetee jireenya isaa hunda isaa fooyyeffatee jimma keessatti hafee jimma keessa jira malee nama qocaa cabaa yookaan dabaa wayiiti miti nama akka keenya amantii islaamaa qabatee jiru jechuudha. Isinii galee malee Oromoos miti Amaaraas miti ummata Dawuroo Walaayittarraa dhufu uummanni kuulloo jedhamee jimma keessatti waamamu sarraatii nyaatee hojjeta jechuudha. Buna Oromoon dhaabe qabeenya Oromoo hojjetee fiitu farankaa fudhatee jireenya isaatiin bula jechuudha. Maali nama wadhaa arrabsinee xiqqeessuun miti nama gurguddaa keessaa qabu. Asuma baatanii as yaatanii jimma kuulloo malee Oromoon qabdu. Oromoon maanni sila? Oromoon wayii jannata nama geessaa? Wayii azaaba keessaa nama baasaa? Immoo namni Oromoon taane tokko immoo azaaba dhaqaa kan hojii keetiin alatti kan azaaba si geessus kan jannata si naqus hojii kee malee waa tokko Oromummaa wanni namaa godhu hin jiru. Yoo Oromoo miti kuulloo dachaa ooltanis jechuudha.
Ammas immoo inni isin ijoolleen dhalaan Jimmaa Arsii duuka fiigii dadhabdanii maarree taatanii ettanii ijoollee dhiira Jimmaa arrabsitanuu dhiirti Jimmaa akka ijoollee iddoo biraa torbaniin kottuu ijaazaa bu'eedhuma nyaanneedhuma rafnaan kan borii rabbi beekaa jetteen teessu jechuudha. Ijoolleen Jimmaa atis hojjetadhu maatii keessa guddifnee ofis guddifnee jireenya keenya fooyyeffannee biyyatti gallaa jetti. Inni addee biraa immoo koo ijaazaa bu'ii kan borii rabbi beekaadha ijaazaa baasa. Dhalaa warri sammuu hin qabne warri sammuun isaa bishaan dhuge jechuudha. Dhiira biraa jala fiiga jechuudha abbaa manaa dhiisee yeroo sana. Maali meeqatu nagaasii siin taabbattee jireenya isii fooyyeffattee abbaa manaa wajjin biyya galaa. Kan isin nama hunda walitti qabdanii arrabsitan. Yoo immoo nafxeenyaa tokkoon yookaan dogongora namni tokko balleesseen biyyi guutuun arrafamuu ta'ee ijoolleen Arsii mee deemaati liizbiin kan yuutuuba keessan irratti liizbiin jedhaa barreessaati mucaan baalee agaarfaa akka inni afaan Amaaraatiin nafxeenyaan Arsiitti dhalatee guddate akka inni isin xiqqeessaa oolu akka inni Ulamaa xiqqeessaa oolu akka inni Oromummaa xiqqeessaa oolu achi deemaa ilaalaa kottaatiin arrabsaa. Isinii galee yoo afaan Amaaraan beekne immoo as turgaamii fudhaa dhaqaa. yuutuuba keessanitti liizbiin jedhaa barreessaati viidiyoo inni gadhiisu tokkoon dhaggeeffadhaa. Waa'ee amantaatiin wal qabsiisee inni amantaan isaa kiristaanaa waa'ee amantaatiin wal qabsiisee suuraa ustaazaa Maddiin Jabal suuraa ustaazaa ammas ustaaza tokko kan Amaariffaan dabarsu maqaa isaanii illee hin beeku. Isaanii walitti dhee akka inni itti jedhee jara arrabsee miidha qaalaadhaa achi booda dhuftanii arrabsittu. Jimma keessa namni ba'ees nama arrabsaa hin jiru isinuma addaa doon fudhachiisee arrabatti nu galche malee nu arrabsaas hin baranne. Uummanni Jimmaa wal kabajuu wal jaallachuu tokko ta'uu malee ummata ganda kamirraayyuu biyya kamirraayyuu dhufu ofitti hammatee waan qabu qoodee wajjin jiraachuu malee arraba tabaarreen guddanii isinii galee. Inni isin immoo dhalaan Jimmaa Arsii duuka fiidee tan namni dantaa Arsii qabu hin jiru. Mee bareedaa ijoollee Jimmaa caaltu moo beekumsa ijoollee Jimmaa caaltu moo wayii dhiirummaadhaan jira caaltu. Dhiirummaa ta'e rabbiis masi qalqeeti jaras qalqe. Ijoollee Jimmaas inni qalqe rabbiis Arsii qalqe isinii galee. Wanni ijoolleen Jimmaa dhalaan Jimmaa ijoollee Arsii duuka fiiduu kashlabbee ta'anii mana ta'anii dhalaa dhumti hojjettee kudha torban ijaazaa buusanii gaafa ji'a birrii sii fuudhanii sii dhumaan. Ishee nyaachisanuudhaaf isin duuka fiidi malee wayi nama caaltanii naani miti. Duriyyee akka keessaniitu warri waa'ee rabbii dantaa hin qabne isin duuka fiiga malee nu dhalaan Jimmaa dhiira keenya jibbinee asii baaflixatti wanni nu isin duuka fiigaa ruuf hin jiru. Kaan ka'eerumee bultii isaa immoo seeraan ijaarratee Arsii wajjin jiru rabbii bishaan isaaf midhaan isaa isatti kadhata. Kan isin wajjin immoo asitti fiigee zinaa dalaguu jiru immoo isa akka keessanii dantaa rabbii isin qabne dantaa namaa isin qabne qaanii isin beekne haadhaaf abbaa isin ayyaane jechuudha. Maali ijoollee dhalaa Jimmaa ittanii maqaa keenya yaataan waliin maali isin itti balleessin dhalaa Jimmaa kamiin argitame kan rifeensa qullaa fiintinii yuutuub bira jirtu. Facebook irras deemnee dhalaa Jimmaa kamiin argita kan qullaa sii fiigaartu. An Arsiis arrabsuuf miti Arsiis tuquuf miti garuu daangaa darbitanii. Arrabni keessan hedduu kana Facebook irra osin oofuu jirtanuu daangaa darbitaniitu dhaabbadhaan irraa. Dhalaan Jimmaa dhuguma rabbii tokko isinitti himu warri dhiira Arsii jala fiigaa warra akkuma isiniin jedhe kan abbaan manaa ijaasa torbanitti gadi sii buusuu dhiifnaan hojjetadhu nama taane biyyatti galla akka itti gallu hin beeknu hojjetadhu mana ijaarrannee suuqii banannee jireenya keenya fooyyeffannee biyya gallaa jennaan isa torbaniin ijaazaa sii buusu barbaaddattee suma maallaqa sii nyaatee isumaan ijaazaa sii buusu barbaadde duuka kutte malee talli wayii dhiirummaa dhabeennaanii miti. Maal namatti taphattu akkuma waan nama hin beekne taane zimminni teenya. Ankaleessa illee yeroo viidiyoo san viidiyoo tokko waa'ee dhuma gorsaa siyaasaa ittanii waliif fixinaa jedhu sana gadhiisu Facebook mayyuu ilaaluun ture. Garuu gurbaan tokko dhalaan keessa isin dhiiftee deemtee nuti haadhaaf ilmoo wal bira godhe ijoollee Jimmaa ragaa ofitti baate akka rabbiin dantaa hin qabneeti. Akka rabbiin sodaansi keessaa baqatee badee ragaa ofitti baate. Haadhaaf ilmoo wal biratti gochuun niitii nama rabbiin daangaa darbu jechuudha. Galee akka rabbiirraa dantaa hin qabne jireenya kee irraa malee isa ragaa ofitti baate malee wayii dhalaa Jimmaan xinneessine wayii Jimmaan xiqqeessitu Jimmaan seenaati saboonsa wallahi isin yoo yaaluu miti maal gootan yoo arraba kulloo miti maanuma feetan illee jettanii Jimmaan seenaati saboonsa bari. Amaanaa adaraan isin jedha ijoolleen Jimmaa namni tokko ijoollee Arsii wajjin daaduu walfadanii waliin dabarsinaa. Ijoolleen Wallaggaa fi ijoolleen Amboon Shawaan ani ijoollee kana wajjin walitti dhufeenya hedduun qabaa. Haadhoo koo namaan jedhanu sana akkuma afaaniin haadhoo koo siin jedhanu sana yoo ati boolla galtellee boolla si wajjin galanii si wajjin rakkatu. Walaakin ijoolleen Arsii islaamummaa baataa islaama ta'a maqaa rabbii faarsaa as baatanii isin gaafa dhalaa Jimmaa ittanii walitti qaban warrabsitan bucuma isheen isinitti nagaamu keessan ol argitaniittu wayinuu dhiira dhabnaan dhiirri dhibeenaan miti kan isin jala fiigaa duriyyummaa keessanii fi waan isin
yaada saborii hin qabneedhaa fi inni akka keessanii yaada saborii hin qabne sin jala fiiga malee dhalaa jimmaa hunda miti. Warra abbaa manaa wajjin gadi taa'u isin wajjin taa'ee feennaan taa'aa abbaa manaa jala. Kan isin dhiirummaan ijoollee jimmaa arrabsitan. Ijoolleen jimmaa isin caalatti yaada qabdi. Warrumti isin hojii feesbuuk irraa iyyuu kunuu namni suuqii jaarratee hin qabne namni mana bitatee hin qabne jiru. Akka keessanii taa'aadhuma qofa jedhee taborii rabbi beekadhee rafiitii isaa gannoota isaatti dabalee waamuutti hin jiru. Isinii galee dhiiras ta'e dhalaas ta'e kan arsiitis kan jimmaatis hundammoo miti. Yaada koo kan akkasii hubattan nu barbaada hunda miti. Ni jirti tokko tokko kan duuriyyeen haasumas akkasii malee waan biraa waan hojjettu hin qabne. Namni hojii qabu yoom silaa isaa 24 akkatti laayivii waraabaa wal akka keessanii san. An daqiiqaa 15 hojii yeroo ni raftii qabu. Waan gorsa namaa ta'u dabarsa kana dheeyuutu bira gadhiisu iyyuu daqiiqaa 10 kana yoo fiinsaa sad hammana kana yoo ta'u quraana koo qaddee otoo mana kana daawaa dhaggeeffadhee dhaatanii miyyee jireenya waan ani itti karoorsee yuutuubii kana baneef guuttachuuf jechan ofii of fayyaduu osoo hin ta'inaan miskiina gargaaruuf hin banadhe akkuma duraan isiniin jedhee saniif jechan hojjedha malee hamma daqiiqaa 10 isinii viidiyoon koo fi daqiiqaa 12 baay'ee 10 miti isiuma kana ofiinsaa sad isin sa'aatii tokko sa'aatii 2 ol baatanii dhalaa jimmaa jechaa waltan jimmisina godhu. Jimma maalis ni balleessa. Dhalaan jimmaatis isin caalte jimmis isin caala. Jimmatti qixxaannoo hojjettan immoo mee isinis akkuma keenyaa muzeemii masgiida of keessaa qabu. Muzeemii maqaa saba nagaa rabbi jararraa jiraatu. Muzeemii maqaa saba ofirraa qabu. Muzeemii masgiidni salaataa keessa jiru kan maqaa rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam kan laa ilaaha illallah irra jiru yoo qabaattan jimmatti qixxaattan. Yoo hin qabne immoo achuma siyaasaa keessanii wal borcaa malee jimmaan qixxaachuuf hin yaalinaa. Boris har'as hin jiru jimmatti qixxaachuun. Namni jimmaan xiqqeessee jimmaan tuqemmoo mootummaarraa qabee haga eenyutti namni takkaa jimmaan xiqqeessee milkaa hin jiru. Yeroo zamana nafxanyaatu mililikuuyyuu hin milkoofne takkaa jimmaan dhiibuudhaaf. Jimmaa haqarra deema karaa rabbii irra jira. Waa tokko gochuu hin dandeessan. Dhalaa jimmaan hojjechaa mul'uudhaan maqaa nu balleessu jettanii. Oo isin maqaa nu balleessanis immoo rabbii keenyaaf qulqulluu taanaan waanuma tokko waan nu gootan hin qabdan ishii. Egaa obboleeyyan kiyyaa asumattan isinii dhaabaa. Aadiitu kana hunda naasofsiisee hin dhiisan jedheetiin irratti eege torbee kana ramadaanis dhufeera. Dhukkubni kunis namni dhukkubaan jeeqamuu jira. Borii iftaan dhiisuu irratti eegeen dhabee viidiyoo kana sheer godhaa. Ijoolleen jimmaa moo yoo namni maaluun isin jedhee isin arrabse jala deemtanii koomentii kenninaa fi viidiyoo isaanii seentanii ilaalinaa fi achumatti jarri wala bukeessan achumatti wala nyaatanuu yoo dhuguma oromummaan isin quuqee islaamummaan isin quuqee biyya keessan biyya jimmaatiif waan gaarii hojjechuu barbaadan kottaa wal ijaarree doolaara 100 takkitti jechuudha. Warri 200 hojjettan birrii 11 warri 250 hojjettan birrii guyyaa 13 walitti buufnee akka guutuutti dhiiraaf gannootaan madrasaa gaarii tokko ijaarree seenaa jimmaa ibsina. Seenaa jimmaa kan qeerroo jimmaati jennee waan gaarii tokko dabarfannee deemna akaraa namni deemu waliin jiru. Immoo birrii kana birruma wali gaagaa walitti daballee kottaa mee hojii industirii guddaa tokko dhaabneetuyyuu seenaa biyya keenyaa ibsina arrabaa waliin nu goonu jiru nama arrabsuudhaan. Asumatti nagaa sitti dhaammadhaa nagaa naa turaa fayyaa ta'aa bulaa viidiyoo kana sheer godhaa. Akkuma ijoollee jimmaa maarree akka nuun hin jechisiifne nam tokko dhiirrinis kennuunis hangafti kootis qutsuun kootis warri jirtanuu wal gorsinee bakka jirruun hojii keenya hojjetachuu gamtaadhaan walitti qindoofnee hojii gurguddaa hojjechuu malee jara jala deemnee waan barbaanne jechuun nurraan eegamu jechuudha. Amma saasaa kana osoo hin kutin dura viidiyoo kana osoo hin kutin hawaa wallaggaa rabbiin sitta ta'u ani ijoollee jimmaa teettee baatee nama tokkoon gada bu'aa maarra jechaan oliin jimmaan jaalladhu namni ishee dhabuun jiru sanuu jaalalla biyyis walqaasi qabeensi yaayyuu waan hundaafuu keeriidha. Ani jimmeettee baatee ijoollee jimmaatiin bakka bu'attee ijoollee bakka tokkollee na rabsinii nagaa naa turaa fayyaa ta'aa sinan jaalladha. Kan isin jaallu walitti immoo rabbi sina jaallatu isiniin jechaa baay'ee.